أي مرتقوت الرواني أي سوبر بادو مرتفرست بولجارتين كابو إنما سوبر مامي بيالات الرامفونة بتعمير كاجر تنفونة من دافين خير رابو فتو يجون اتنيرو منيشوخي أكا جمال إبراهيم فودة أكا جمال إبراهيم هيرو متيجي يا مدور قلت موسندن دا أبا منا على مناو فيك أتكتو مالتو بقى وان بربادي تقول شو إندن دا قارو مو هاتي منا ساكو ألتوك ولو لميرا سيتي أبا منا كان كوكونا فينتو جتة بودا مغابتة اتدبوني ندفع سيري وي جارسي لوليس هذا منا فبا منا نوي دبرتين موتو بيجوسي obsak abanne gari anjada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجفتات ماي فاميلي جرتو نجا كيساني نجا كونكوتي الحمد لله بس نجا كيساني فيا كيساني نجاباتو أجين أكم سنك أبدي جرتي ربين إن شاء الله ربنا أمر جبات السنين فلافسو إيجا وردفتو كينيا دمو مالين أفتي جتشون كيسان إنولو مخالدة دمو مالو فتي نان جتشون كيسان إنولو ومو نما حساب سيسو وان سمو نما نياتو إسني فدي دفي وانتي سمو نما نياتو مالي يونان جتاني فيديو حدا warreen social media irratti baaftanii gadhiisaa jirtanu viidiyoo abbaa manaa keessanii ummoo deebee viidiyoo jaalallee keessan wayi fiqireenyaa keessanii warreen gadhiiftanurraa kanarraa dudubbannaa jedheetanii amma fakkeenyaaf viidiyoon gidduu kana torbee kana viidiyooni social media irra deemaa jiru viidiyoo adda addaati tokkoffaa ustaaz Mu'aaz deebee akkuma kana saayibasaa jechuudha maqaa isaa viidiyoon kuni amma fakkeenyaaf waan Mu'aaz jedhaa jiru kuno warreen viidiyoo namaa gadhiiftanu baaftanii nama sossobdanii warreen viidiyoo namaa baaftanii social media irra gadhiiftanu si jammar intawu wallahi kun waan rabbi jaallatu miti deebi'ee immoo shamarran keenya wanta isinitti himuu qabu maaliin yoo ta'e maal akkam yoo ta'e akka obboleessi keenya kun jedhus jechuudha amma fakkeenyaaf inni waan inni jedhu birriidhaan gurguramee viidiyoochi birriidhaan jijjiiramee viidiyoon kunni birriidhaan jijjiiramee deebi'ee immoo haadha manaa kootiiti jedhee dubbataa jira maaliif yoo hangam ta'e iccitii abbaa manaa keessanii haadha manaa gidduu jiru afaaniin illee baa dubbatadhaa iyyadhaa malee baata iccitee viidiyoo gidduu keessan jiru baaftanii gonkumaa namatti illaatina maaliif haati manaaf abbaa manaa wal loluu sin danda'a wal dhabuu sin danda'a waltumuu sin danda'a abbaan manaa haadha manaa ofii qaxaqqatu maal ta'uu bakka waan barbaadetti gochuu hin danda'a garuu immoo haati manaas akkuma kana hin jaallatti deebi'ee loliisa al tokko gidduu olitti dhalatu jedhamee addan ba'amu sinii gala dubbiin al tokko wal lolameera sichi abbaan manaa kan kokunnaaf hin ta'u jettee booda immoo gaabbitee itti deebuun hin dhufa seerri wayi jaarsii loliisa haadha manaa fi abbaa manaa gidduu namaa fixuun ni jira jechuudha. Amma kaamee ariitiidhaan ariifattee jechuudha. Abbaan manaa kan kooti akkas na jaallata akkas ta'a akkas na jalataa jettee viidiyoo abbaa manaa kan keetii baaftee nama biraatti laachuun wallahi baay'ee waan natti tolu mtiin jedhan gara kan kooti naannadha siin jedhu nan godha siin jedhu
an won baye iyyadhe al tokko wanti namatti dhaga'amu saa yeroo aarii keessa jarjara keessa baanii abbaa manaa kooti akkasna godhe abbaa manaa kooti illee akkana jedhanillee afaaniin dubbachuun ni jira iddoo tokkotti ni jira abbaa obsa dhabetti jechuudha abbaa obsa qabutti immoo hin jiru isayyoo jechuudha waa'ee viidiyoo gurbaa kanaatiif hin jedhaa jechuudha gin inni jaalallee dhaganaa abbaa manaa hin jedhamne abbaa manaa hin jedhamne haadha manaa hin jedhamne gochuu hin dandeessi utuu sammuu qabaatte garuu gochuu hin dandeessu garuu waan sammuu dhabduuf waan sammuun sii xiqqoo ta'uu fi gochuu hin dandeessi isiini jechuudha inni haadha manaa fi abbaa manaa amma gurbaan kuni maal jedha haadha manaa hootiitii jedha bultii keessatti jireenya keessatti abbaa manaa fi haadha manaa wal dhabuun nima jiraataa jedha garuu immoo namni birriidhaan isii sossobee viidiyoo kan harkaa fuudhe viidiyoon akkasna harka jira jette way immoo deemtee namatti dubbattu inni akkas naaf taha wallaahi si jammar isiini akkas gochuun qabdu ture maaliif kabaja ko wallaahi way habibi wallaahi dhiirumtinu tambarqaq namaa jechuun si baay'ee tokko waan namatti tolu jechuudha dhiirri namaaf jaalala akkasii namaa laachuun inni akkasii jedha akkas ta'u gatii isii jaallatuuf jechuudha garuu isiin immoo sammuun si intinaa taate sammuun si bicuu ta'urraan intinaa iccitii kana baafte an utuu keessanii hin beeku garuu an utuu kooti jaalala kana guyyaa tokko fakkeenyaaf guyyaa tokko nam tokko akkasitti namaa ta'u wallaahi bakka guddaatti qabeen kabajaadhaan aniyyuu intinaa kana eega malee bakkeetti baasee sooshaal miidiyaa irra baasee nama ittiin kolfisiisu kan afaan namaa fuura namaa isin taasisu garuu isin baay'ee tokko balleessite maaliif viidiyoodhuma gochuunu hin jiraatu ture saatii sana keessatti viidiyoodhuma gochuunu hin jiraatu ture way immoo footoo gochuunu hin jiraatu ture jechuudha maaliif kan tokko sammuun isaas mataan isaas tokkoon dhufu waan ta'eef liyyitii qabaachuudha amma fakkeenyaaf aan waan yaadu sin yaaduu dhiisuu dandeessu waan naasawurraa siniif ta'uu dhiisu way immoo yaaduu dhiisuu dandeessu garuu gochi obboleettiin keenya gootee obboleessa keenya kana baay'ee tokko namatti hin tolu akkuma kana yaa'u isii qofa miti obboleessi keenyas goggodhaa jiru garuu nuyi dubartiin immoo utuu bicuusi obsa qabaannee gaariidhaan jedha egaa deebi'ee immoo kanarraa dubbachuun barbaade hadhaa jechuudha maaliif kun waan namatti hin tolle waan barachuutti illee barumsaaf illee namaaf hin taane waan ijaan ilaaluun illee namatti ilaalanii illee nama quubse namatti hin tolle jechuudha kana obboleewwan kan koo wallaahi rabbii keessanii jedhaati mistira abbaa manaa keessanii gidduu jiru way immoo obboleessa kan koo mistira haadha manaa kan kee gidduu jiru achumatti qabadhaa cimsadhaa qabadhaa malee si jammar viidiyoo wal gochuun hin bareedu garuu immoo eegga wal gootanii mistira keessan cimsaa qabadhaa isiniin jedha angara kan gootiin akkasiin jedha warreen immoo haadha manaa namaa jala deebitanii attaallaltanii birriidhaan haadha manaa namaa gowwoomsitanu yaa'u sammuun nama tokkos bicuudha birriirraa hafuus hin danda'u kanaaf warreen immoo haadha manaa namaa jala deebitanii birriidhaan attaallaltanii sossobdanii mistira harkaa fuutanu wallaahi dhiisaa rabbii hin jaallatu kun immoo gidduu keessanitti waan gidduu orri deemtanii birriidhaan waan akkanaa bittanu deebitanii immoo
gidduutti rakkoo cimaa uumuu deemaa jira waan ta'eef waan akkanaa hin hojjetinaa isiniin jedha hordoftoota keenya. Egaa deebi'ee immoo namni dogongorre hin jiru kun akkuma Ustaaz Muaz jedhani namni dogongorre hin jiru maaliif namni hundinuu inuma dogongora namni tokko nama ta'e ka'ee namni dogongorre hin jiru ani akka kootti akkasiin jedha maaliif hundinuu inuma dogongora garuu badii isaa irratti immoo dogongora isaa irratti immoo of beekee rabbi isaa dhiifama gaafachuun uuma jiruun miti uuma jiru kanaafiyyuu namatti induulinaa namatti wanti hin ta'inaa yeroo immoo qaccee tokko waa tokko argattanu yeroo waa tokko argattanu waa dhibba gadi hin guurinaa bakka obbeeka obbara maaliif wanti kun hin ta'u kan jedhu irraa baraa irraa wanti ta'anis ni jira. Egaa hordoftoota keenya an viidiyoo isinitti dheeressuuf miti adda kan obboleessa keenya kun na dhibee jechuudha haasaa keessatti yeroo nu badhee ilaalu baay'ee tokko natti hin tolle maaliif garaana nyaate wallaahi maaliif haadha manaa kan kootitti eegganni jedhee garaana nyaate waa intina mistirii iccitiin haadha manaa fi abbaa manaa gidduu jiru akkasitti ba'uun hin ta'u deebi'ee immoo dhiirri akkanatti yeroo nama barkatu namaaf jaalala isaa nama agarsiisu dhiirri yeroo jaalala isaa nama agarsiisu gonkuma jaalala inni na agarsiisanaani bayee social media irratti agarsiisu mul'isu wallahi mustahil intawun isnin jira kanaaf akkasiin godhina of eeggannoo cimaa godha hordoftoota keenya of eeggannoo cimaa godha jaalala keessan cimsaa qabadha bamanaa keessanii kabaja wayimmoo warri dhiiraas immoo haadha manaa keessanii kabaja mistira haadha manaa fi abbaa manaa jiru gidduu jiru warreen biraa immoo warreen lafa biraa jirtan warreen qobaa jirtan warreen hin argine mistira haadha manaa fi abbaa manaa gidduu jiru infuudhina infunaanina infidina social media irra maaliif achuma bakka haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti hadhumu bakka wanti hundinuu jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya angara kan kootiin akkanan jedha isin immoo akkam jettu yaada keessan koomentii jalatti naa maxxansaa angaruu viidiyoon gochi godhamaa jiru kun baay'ee tokko naaf hin taane gen osoo ta'uyyuu ana qofaaf ta'uu dhiisuus hin danda'a garuu isiniifis hin taane ta'uus hin danda'a garuu osoo ta'uyyuu wanti deemaa jiru kun baay'ee natti hin tolle kanaaf kan irraa dhufee dubbadheen isiniin jedha an maafan yaada kan koo faamilii kan kootiif ibsu an kana yaada jira wanti kun hin taamoo hin ta'u kanan jedhu isinii ibsuun barbaade isin immoo yaada keessan meemee wanti kun dhugaadha jechi kee dhugaadha yoo naan jettanii koomentii jalatti yaada keessan naaf kaan isiniin jedha hordoftoota keenya. Egaa hordoftoota keenya warreen immoo haaraa taatan subscribe like share nu godha isnin jedha isin jaalladha isnin kabaja ciao ciao